like goda make like it okay hojin keenya inni guddaan nadha maayini emaili fake akkamitti bananna account fake yookaan emaili karaa salphaan bananne ittiin nama walii da'uu yoo barbaanne emaili 15 emaili 20 emaili hamma 50 banachuu dandeenya maalirraa bananna Google account irraa bananna salphaadhumatti Google account irraa emaili fake danu baay'ee banachuu dandeenya Toftaan itti emaili fake banatan keessaa inni tokko karaa YouTube tiin galuudha. Karaa YouTube tiin galee emaili fake banachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube tu keenyatti itti agarsiisa. YouTube banadheera amma kun akkama asirraa mul'atutti YouTube baneera. YouTube gideen badu akkas jedhee naanna'aa dhufa jechuudha. Naanna'aa jira namni akkas naanna'aa kun akkas jedhee naanna'aa kun check gochuuf jechuudha. Baneera amma gubbaa mataa YouTube profile keenya irraan galee mallattoo ida'uu gadi tuqna jechuudha. Yeroo mallattoo ida'uu tuqnu waan nuuf fidu qabachuu achirratti. Mallattoo ida'uu naa tuqne waan nuuf fidu qaba. Obsi ilaalla jechuudha. Amma kana nuuf fida qala. Yoo keekkattanitti kun nuuf feera amma maal tafe? Amma maal tafe jechuudha. Achi erga kun nu dhufee booda kan nu gochuu qabnu maayini ergantana create account seetu kana gochuu qabna create account seetu kana account banuu qabna jechuudha keessa footoon koo yoo istiraksee create account seetu kana tuqna create account maasirratti create account tuqna jechuudha account kana banna jechuudha naannaa amma create account gidee jedhu kan for myself itti galuu qabna gammaa irratti jechuudha kan itti filachuu qabdan kana jechuudha yeroo kamiyyuu maal ta'uu qaba mallattoo si kana filachuu qabdu jechuudha myself jechuudha asirratti namni yoo godhatu manage my business isa lammaffaan tuqna isa tokkoffaa ta'uu qaba create myself kan jedhu tuqnee account fake banachuu dandeenya jechuudha create amma barbaadaa jira create myself amma kana nuuf jechuudha yeroo inni kana nuuf maqaa asirratti barreessina jechuudha maqaa keenya asirratti barreessina maqaa argaa asirratti barreessine booda fakkeenyaaf maqaa koo Aggaaroo jedhee barreesse asumarraa afrodde Aggaaroo jedhee barreesse asirratti maaliin godhaa next kan jedhuun tuqachuudha iddoo kanatti maaltu guutama guyyaatu guutama guyyaa lama fakkeenyaaf ta'u asitti ji'atu guutama asitti immoo maaltu guutama baratu guutama jechuudha bara 1996 ta'uu qaba barichi yeroo baay'ee 91 92 93 akkas ta'uu qaba kun immoo asti saala male or female jennee gunna kan inni gunna jechuudha kantana maaltu nu fida mallattoo kana dhufu amma emailiin tokko uumeera gaala emailii tokko arganneerra isa kanarra keenya salphaadha amma password irratti akka ndogoore passwordin jechoota meeqa ta'uu qaba jechoota adda addaa 8 ta'uu qaba yookaan immoo sirna tuqaalee qaba qubee guddaa qubee xiqqaa qaba akkasumas mallattoolee qubee xiqqaa qubee guddaa mallattoolee gosa amma asirratti ilaalame fakkeenyaaf qubee guddaa raagooni qubee xiqqaa moo tokko goona kaanii qubee xiqqaa kana goona amma maaltu lakkoofsa immoo lakkoofsa dijitii lamatti goona qubee xiqqaa qubee guddaan jira lakkoofsa jira waa sadii fayyadamne jechuudha amma immoo sirna tuqaalee kana galchina sirna tuqaalee mallattoo raajifannoo kana galchina mallattoo keessaa immoo kana galchina jechuudha amma maaltu hafee qubee guddaa qubee xiqqaa yegid passwordin keenya dijitii 8 ol ta'uu qaba. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf akka 8 nu ta'uu dhaannee taa guddaa goonee ishii kana immoo qubee xiqqaa tokko immoo itti maknee 8 guddachuu dirqama lakkoofsa qubeef sirni tuqaalee wal makachuu qaba jechuudha. Kanuma wanti biraan jiru eenyu kan irratti jechuudha. Maqaa ilaalaa. Kan erga goonee booda asii keessaa baanee
keessa baanee next jechuudha. Email akkasitti emailiin haaraan banachuu danda'ama jechuudha. Haaraa bannee ittiin nama idaana. Guyyaa guyyaatti tokko argachuu dandeenya. Lakkoofsi SIM kaardii tokkorraa guyyaa guyyaatti emailii tokko Google account tokko argachuu dandeenya jechuudha. Emailii tokko argachuu dandeenya yookaan immoo Gmail tokko argachuu dandeenya ittiin nama ida'uu dandeenya jechuudha. Guyyaa tokkotti tokko yeroo inni guyyaa tokkotti lama kennu jira. Inni akkas goonee galla jechuudha. Lakkoofsa asirratti galchinu kana fakkeenyaaf ani amma yeroo hunda gatiin galchuudhaan naa hin kennu amma. Ifii kana gidee asitti galchine maal nu gaafata? Next naamti asirratti dhufne. Next na asirratti. Mallattoo next jedhee kana jirti. Garuu kun as jirtu jechuudha. Tuma kun kanaan jiru. Wanti nu gochuu qabnu maa inni yeroo hunda amma gaafanne nu kennu. Kanaaf amma gaafannaan naan kennu. Maaliifuu lakkoofsa akkanatti fidanii asitti galchuu yoo barree jennee emailii YouTube irraa amma itu lakkoofsa nama biraa galchee jedhee asirratti jechuudha. Lakkoofsa nama biraa namni SIM kaardii biraa qabutu amma bira dhufee jedhee lakkoofsa as galchee Google accountiin nambariin achitti dhaqee gala piiniin jechuudha. Piinichi achirraa fudhadheen asirratti galchuu danda'a jechuudha. Iddoo inni guutee itti guutuu hin danda'a. Ammas namni tokko SIM kaardii fudhatee dhufa yookaan moobaayilii fudhatee dhufa. Moobaayilii isaa kadhannee SIM kaardii kanatti wanti Google accountiin Google verification naa galu jira jennaan. Google verification sana irraan baafadhee asitti galchaa itti emailii tokko ammas ijaarrachuu dandeessa jechuudha. Emailii lama qabachuu namni sadii dhumnaan emailii sadii namni afur dhumnaan emailii afur akkas jechuudha. SIM kaardiin tokko emailii tokko numa qabaata guyyaa guyyaatti jechuudha. Guyyaa guyyaatti tokko argatta. Yoo torbee keessaa ta'e immoo 5 4 argachuu dandeessa. Torbee keessaa al tokko SIMiin guyyaa 4 5 kennuu danda'a. Skip jettu immoo tokko qabna jechuudha. Skip isin jettu asirratti dhufti qixa kanarratti dhufti yoo qixa ta'e gara kanarratti dhufti amma hankoorratti dhuftu maaliif fayyadamaan jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkaataa emailii haaraa yookaan feekii ittiin hunda argatan keessaa tokko kana jechuudha. Kun mala baay'ee bareedaadha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asirrattis kan inni hojjedhe jiraachuu danda'a. Akkaataa emailii feekii ittiin argatan fakkeenyaaf jalqabaa asirratti kaa'een ture. Kun asirratti jalqaba YouTube keessa galtaa YouTube keessa galtee mataa YouTube si kanarraa si gara olii kanarratti dhuftee eenyu goota jechuudha si kanarratti. Amma asin dabarsaa ergantanaa isa akkasii kana dhufa jechuudha. Kana dhufa kana gizee walakkaa kana tuqte maal ta'a? Kana sii fida jechuudha. Mallattoo ida'uu kanarratti dhuftee dhoofta jechuudha. Achumaan mallattoo ida'uu irratti gidee dhuftee deeksii kana ida'uu kanarratti dhooftee lafa si naqaa deema jechuudha. Akkana dardara amma fakkeenyaaf akkaawuntiin koo kana hundaba amma kana gahaa jechuudha. Haala kana akka naanna'aa jechuudha. Search godhee barbaadaa jira. Amma isaa barbaadaa jiru. Checking info check godhaa jira. Ergantanaa kun dhufaa gidee kun dhufee asirratti hin guutuu gaalaati. Asirratti guutuu hin qabnu. Isii gara gadii kanatti guutuu qabnu. Isii kan barsiisii create account seetu kanatti guunne jechuudha. Isiitti gidee create account kana guunnee kun isii mul'atti miti asirratti. Create account seetu kana guunnee kaanee asirratti for myself jedha kun. Kun gara kana jechuudha. For myself jedhudha. For myself irratti guunnaa. For myself jedha kun mul'ataa jira. Argaartumti for myself irratti guunnee ergantanaa for myself irratti erga guunnee booda fake account inni asirratti yookaan immoo maqaa emailii banuu barbaanne maqaa barbaanne akka yaadannuudhaaf jechuudha. Guyyaa guyyaatti waan yaadannuun guyyaan hin guutamaa ji'iin guutamaa barriin guutamaa saalliin guutamaa akkanatti guutama jechuudha. Kun akkumatti guuteera laammaale kanaan guutamaadha. Steppiin isaa ji'a shanaffaa manziinsaa kunuunsatti manziinsaa Febraarii guuteera. Year isaa 1999 jedhee guuteera. Akkuma asirratti argaartan jechuudha. Gubbaa mataa irratti argaartan kana ammas jechuun kun godhee jendariin guutameera asitti meelii amee guutameera kun haala kanaan guutama jechuudha. Fake accountiin filatameera. Paaswordiin kun paaswordii dijitii adda addaa wal makatee jira kun mul'ata. Haala kanaan emailiin feekiin uumamee ittiin namaan walii da'uu danda'ama jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa.